Viidiyoo kana keessatti wanta haaraa tokko barachuu yoo barbaanne, dandeettii haaraa tokko gabbifachuu yoo barbaanne, akkamitti yeroo gabaabaa keessatti bifa baay'ee bu'a qabeessa ta'aniin milkeessuu akkamittiin dandeenya, waan haaraa barachuu barbaanne sana akkamittiin yeroo gabaabaa keessatti barachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti nama wajjin. Inni jalqabaa wanti nuti beekuu qabnu what the science behind learning. Barachuu booda saayinsiin jiru saayinsii akkamiiti kan jedhu hubachuu danda'uu qabna. Saayinsiin barachuu booda jiru what we call it neuroplasticity jennee waa waamnuti. Neuroplasticity jechuun dandeettii sammuun kan keenya at any stage or at any age sadarkaa kamirratti iyyuu yookaan umurii kamirra yoo taane waan tokko barachuudhaaf sammuun kan keenya dandeettii inni addaatti gochuu danda'udha jechuudha. Dandeettiin sammuu keenyaa wanta haaraa tokko barachuu barbaanne wanta haaraa sanaaf addaatti gochuu qaba. Ofiisaa guddisuu danda'u sun neuroplasticity jennee waamna jechuudha. Sammuun kan keenya form new connection, new pathway every single day. Guyyaa guyyaatti connection haaraa ta'e, seeliiwwan haaraa ta'e sammuun keenya salphaatti ijaaruu danda'a jechuudha. Kana jechuun ilaala. Waggaa 50, 70, 80 namni kamiyyuu waan haaraa barachuu barbaade salphaatti barachuu danda'a jechuudha. Dandeettii barachuu keenya kana yeroo gabaabaa keessatti saffisa guddaadhaan barachuudhaaf wantoota arfan kana fayyadamuu dandeenya. Inni jalqabaa active your motivation. Kaka'umsa keenya active gochuu, kaka'umsa keenya si'eessuu dammaqsuu danda'uu qabna jechuudha. Waan barannu sanaaf kaka'umsa qabaachuu qabna jechuudha. Kaka'umsa qabaachuudhaaf ammoo maal qabaachuu qabna? First we have to have purpose. Okay? Purpose yookaan kaayyoo maaliif baranna waan barannu sana? Fakkeenyaaf viidiyoo editingii barattaa jiru. Viidiyoo editingii baratta yoo ta'e viidiyoo editingii kan barattuuf maaliif? Maal gochuuf, ittiin maal hojjechuuf, sababa barattuuf yookaan maaliif akka barattu kan beektu yoo ta'e it can motivate you si kakaasuu danda'a. Okay? Karaa kanaan motivation keenya qabaachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan motivation qaba jiraachuudhaaf energy jiraachuu qaba. Sammuun keenya energy isaa jiraachuu qaba. Anniisaan sammuu keenyaa jiraachuu qaba. Kana jechuun hirriba gahaa ta'e qabaachuu qabna. Wanta sammuu keenyaa barbaachisu gochuu qabna jechuudha. Amma dandeenye nyaata madaalamaa ta'e nyaanne that we have to energize our brain. Sammuu keenya energy isaa kennuufii danda'uu qabna jechuudha. Sammuun keenya yoo dadhabaa ta'e, yoo sammuun keenya ta'e inni kun maal ta'uu danda'u jechuudha. Wanta nu barbaanne sana akka nu barbaanne nuuf qabachuu hin danda'u jechuudha. Inni sirriitti barbaachisaa ta'e ofii keenya motivate goonee wanta barbaanne sana hojjechuudhaaf small simple step. Okay? Wanta sana wanta barachuu barbaanne sana xiqqeessanii barachuudha. Fakkeenyaaf akkuma isin jedhe viidiyoo editingii barachuu barbaaddu. Editingii barachuudhaaf jalqaba yookaan guyyaa tokko yookaan guyyaa lamatti viidiyoo editingii yookaan iskiilii kamiyyuu barachuu hin dandeenyu. Kanaafuu iskiilii kamiyyuu barachuudhaaf maal gochuu qabna jechuudha. Tokkoffaa small maal gochuudha xiqqeessuudha jechuudha. Wanta barachuu barbaanne sana gadi xiqqeessina jechuudha. Qoqqoonnee jalqaba akkamittiin viidiyoo kat gochuu danda'a. Inni lammaffaan akkamittiin saawundii irratti fe'uu danda'a. Inni sadaffaan akkamittiin iyyuu viizuwaalii yookaan immoo laayitii isaa sirreessuu danda'a kan jedhu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Erga akkasitti gadi qoqqoonnee booda yerootti kana booda simple steppiidhaan yookaan steppii waa'ee salphaa ta'een itti deemna jechuudha. Har'a kana xumurra miti. Maal goonani guyyaadhaan wantoota muraasa ilaalaa deemna jechuudha. Karaa kanaan motivation keenya nuuf turuu danda'a jechuudha. Malee guyyaa tokkoon kaanee guutuutti nan bara yookaan torban tokkotti nan xumura yoo jenne immediately motivate hin taanu kaka'umsa sanaa dhabna sana booda hojii sana dhaabuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan focus. Focus jechuun xiyyeeffannoo nuti wanta hojjennu sanarratti qabaachuu qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf an barataa ta'e nan qayyabadha yoo ta'e barataa ta'e yommuu qayyabadhutti bilbila ilaalaa asiin kompiitara kan koo ilaalaa asiin immoo chaatii yookaan namaa naasaa maal jecha kun guutummaatti sirrii miti. Okay? Kanaafiyyuu gaafa dubbifnu fookasii keenya yookaan xiyyeeffannoo keenya dubbisarra kaa'u. Gaafa namootaan chaatii goonu yookaan namootaan haasofnu namootaan waliin dubbii goonu ta'e fookasii keenya yookaan xiyyeeffannoo kan keenya nama ittiin haasofnu sanarra goonee xiyyeeffannoo kan keenya sarara goonee haasa'uu danda'uu qabna jechuudha. Kana jechuun fookasii keenya yookaan xiyyeeffannoo keenya iddoo tokko gochuu qabna jechuudha. Maaliif sammuun keenya fookasiinsaa gadi qoqqoodama taanaan dandeettii wanta barbaadame kaayyoo barbaadame sana qabachuu baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan ammoo teach what you learn. Okay? Wanta barannu tokko saffisaan barannee wanta barbaanneef kaayyoo barbaanne bira ga'uudhaaf inni baay'ee barbaachisaa ta'e teaching what you are learning. Waan barachaa jiru sana namoota biraa barsiisu. Laala.
nuti yommuu barannu namoota biraa yoo barsiisne wantoota armaan gadii kan argan. Tokkoffaa increase our attention. Okay? Yeroo namoota biraa barsiifnu namoota biraa barsiisuun retentionii keenya maal godha jechuudha? It increase our retention. Retentionii keenya dandeettii yaadachuu keenya, dandeettii wanta sana salphaatti yaadachuu keenya dabalaa jechuudha. Yeroo namoota hubachiisuudhaaf yaallu maal godha jechuudha? Ofii kan keenyaa sirriitti hubachuudhaaf yaalla. Kanaafiyyuu namoota sana hubachiisuuf jecha ofii keenyaas maal godha jechuudha? Yaadannaa jechuudha. Kanaaf dandeettii yaadachuu keessanii baay'ee dabala jechuudha. Inni lammaffaan yoo namoota barsiifne wanta argannu keessaa it clarify your understanding, hubannoo kan keenya nuu dabala. Fakkeenyaaf waan tokko yommuu barattan waan barattan sana hubadheera kun sirriitti naaf galeera jettanii amma yaaddan ta'uu danda'a. Garuu namoota gaafa hubachiisuuf jettan akkaataan isaa bitaa siin galuu danda'a jechuudha. Bitaa siin galuun isaa sun maal godhaa? Wanta sana gadi fageenyaan akka hubattan siin godha jechuudha. Konseptii isaa qabiyyee isaa akka hubattan siin godha jechuudha. Kanaafuu wanta tokko sirriitti hubachuudhaa fi namoota biraa gaafa barsiiftan, namoota biraa gaafa hubachiistan clarify isinii godha. Hubannaan kan keessan ifa isinii ta'a jechuudha. Wanti isin barachuu barbaaddan sun sirriitti hubattu jechuudha. Ofii kan keessanii dirqama hubachuu danda'u qabdu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu hubannoo keessan ifa isinii godha waan ta'eef namoota biraa barsiisuun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa namoota biraa barsiisuun wantoota inni nuuf godhu keessaa boost your confidence. Confidensii kan keenya boost godha yookaan confidensii keenya ol kaasa jechuudha. Sirriitti confidensii godhanna jechuudha. Yeroo kamiin gaafa namoota barsiisnu maaliif yeroo namootaaf hubachiisaa deemnu, yeroo namoota akka isaan hubatan gochaa barsiisaa deemnu dandeettiin confidensii keenya ofitti amanamummaadhaan waan tokko namoota hubachiisuu dandeenya. Maaliif sababni isaa gaafa waan tokko nama barsiifnu konseptii sana hubanneerra waan ta'eef konsepticha hubadheera jedheen ofitti amanamummaa qabaadha jechuudha. Kanaaf ofitti amanamummaa keessan dabaluu keessatti baay'ee gaariidha jechuudha. Inni kan biraa create contribution. Namoota biraa barsiisuun wanta barattan sana fakkeenyaaf viidiyoo editingii erga barattanii booda namoota biraa kan barsiistan yoo ta'e what create contribution. Contributionii uuma jechuudha. Hirmaannaa uuma jechuudha. Wanti isin barattan sun isin qofaa waan faayidaa qabu tun taane namoota biraa kan fayyadu, namoota biraa kan ga'udha jechuudha. Okay? Contribution yookaan hirmaannaa waan uumuuf namoota biraa waan barannu sana barsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni xumuraa practice. Erga namoota barsiifnes wanta hojjennu kaa'u dandeettii barannu sana practice gochuu qabna. Dandeettii barannu sana yaaluu danda'uu qabna jechuudha. Akka dandeettii sana yaalaa deemnuun maal gochuu dandeenya jechuudha? Wanta sana salphaatti hubachuu dandeenya jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu wanta tokko fakkeenyaaf namni tokko bishaan daakuudhaaf. Bishaan daakuudhaaf tiyoorii bishaan daakuu kitaaba isaa sirriitti kan dubbisu yoo ta'e, kitaaba isaa sirriitti dubbise waggaa 10 kitaaba isaa yoo dubbise namicha isa bishaan guyyaa 10 daake amma sana hin ga'u jechuudha. Kana jechuun isin waan barachuu barbaaddan sana kallattiidhaan keessa seentanii maal gochuu qabdu jechuudha? Practice gochuu qabdu, yaaluu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo editingii yoo ta'e akkuma nama fakkeenya isinii fudhadhaa ture, viidiyoo editingii teessanii konseptii isaa akkanadha akkata akkasittiin goona jechuu caala maal gochuu danda'u yaaluu danda'uu qabna jechuudha. Okay? Kallattiidhaan wanta sana irratti hirmaachuu danda'u, practice gochuu danda'uu qabna. Bifa kanaan waan haaraa yoo barachuu barbaanne saffisa baay'ee cimaa ta'een barachuu dandeenya jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Please chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniifis qooda viidiyoo keenyas like godhaa.